ሲወጣ ለካስ ከኔ ክላስ ከበሩ ኋላ ተለጥፏል ማለት ነው። ሴትዮዋ ደግሞ እናቱ በአጋጣሚ ወደ ሌላ ገነት ሕክምና ሄዳለች። እሱ ለካስ ውጭ ያለውን ነገር በደንብ አጣርተዋል። እኔ ደግሞ የማውቀው ታሪክ የለም። በቃ ያው አጠቃኝ። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደ ሆነና እርግዝና ተከሰተብኝ ማለት ነው። ደፈረኛው ስንት ዓመት ሆነ መዳም ደፈረሽ? አይ ከኒ ወጅንሌ ሸመረን ብየ አረባት እየዳምኔ ቆጠራምና ዱጋ እየታገለኝ ነው። ምንም ማድረግ አልቻልኩም። የቻልኩትን ያክል ለመፎናጨርም ለመታገል ሞክሬያለሁ። ግን በቃ ከአቅሜ በላይ ነው የሆነብኝ። እንዳልኳችሁ ለስሙ 20 ዓመት ሆኖ እንጂ በጣም ጎረምሳ ነው ልጁ ማለት ነው። ለዛም ናሽ አማኑሌ ሲኖጂ ሸመረን ብየ አረባት እየዳምኔ ወልት ቀባምኔ ቶጄ jiraanna maqaan keenyas bakkuma tokkotti waamama akkasumas immoo dhiira mana arabaa ijoollee madaamii kan waggaa 20 sontaan waggaa 40 fakkaata sababbiin isaa taa'anii nyaatu yaada hin qabanii fedhan firfirsuu akka barbaadanitti irriba gaarii rafuu kan xaaree nyaatuu fi kan taa'ee nyaatus humna tokko hin qabu jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa warroonni mana keenya faaraawwataa like share subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha viidiyoo narra qabadee dhufe akkuma jalqaba viidiyootti dhaggeeffattan kana jechuudha. Obboleettiin keenya kun ilmi madaamii na daffaree garaatti naafee nan ulfaa'ee jechaa jirti. Warroonni afaan Amaaraan dandeenye akkasi mucaan madaamii baay'ee na rakkisa ture. haa ta'uutii guyyaa tokko madaamiin too iddoo biraa akka deemtu dhuftee yoo natti himtu inni balbala jalatti dhokatee dhaggeeffachaa ture. Erga waa hunda dhaga'een boodatti haadha jalaa dhokatee achi haati deemnanii dhufeetoo na daffaree jechaa jirti jechuudha. Ani bakka kanatti jechuudha ijoolleen mana madaamii mucaan kan waggaa 20 jette daamti waggaa 20 waggaa meeqa fakkaata isinitti fakkaata? Waggaa 35 fakkaata. Sababbiin isaa isaan taa'anii nyaatu. Xaarii hin qaban, yaada hin qaban, ni tolchina, ni miicina, kaan hin jedhan. Kan tokko xaariitti fayyadamu. Kanaafuu isaanii foon isaanii aga harreeggaa jechuudha. Akka keenyaa foon nurraa dhumatee qacaacufne gola ormaa keessa jiraannu kanaa miti jechuudha isaan. Amma asirratti kan of eeguu qabu jalqabuma ijoollee isaatirraa nu mataa keenya jechuudha. Nuti waan maal gochuu qabna? Jalqabu mana san seenneen tokkoffaarratti mana ijoolleen dhiirri jirtu yoo ta'e fuula keenya yeroo hundumaa guduufuu, nyaara keenya guduufuu, isaa wajjin haasa'uu yookaan walitti dhufeenya gochuu dhiisuu. Maaliif jennaan jarri sareedha. Isiniif galee isaan jalqaba irratti lafaa kaaniitii miti kan gara kee dhiyaatan. Jalqaba irratti amala keessi ilaaluu, sitti qalladu, qalbii baay'isuu, si wajjin haasa'uuf yaadu. Yeroo isaan mallattoolee kana sitti agarsiisanii ati muuyyuu mallattoolee kanneen yeroo isaan baay'isanii si yaamanii si ajaja yoo isinitti baay'isanii ijoolleen dhiiraa jechuudha. Warroonni dhiiraa madaamii keessanitti ofirraa himuudha jechuudha. Kan mana sanitti sin ajajuu danda'u, kan waan tokkotti yeroo hunduma si yaamuu danda'u warra dhiiraa osoo hin taane ishee madaamii warra dubartootaa jechuudha. Ishee dubartii madaamii ta'eeti jechuudha. Kanaaf ati immoo warra dhiiratitti fuula hin kennine taanan, mataa kee gadi qabdee ni hojjetta taanan, sirma amala kee hin beekan taanan, waan tokko yoo sin jedhan ofirraa loltee hin deebista taanan, sumni cabduu wanti sitti dhiyaatan tokkollee hin jiru jechuudha. Isiniif galee kanaaf isin immoo isaa wajjin ni qalladdu taanan, yeroo hunda ni ashooftu taanan maal rakkatarree maaliif sinirraa deebi'uree isaan haala mijeeffatu karaaleetti isin bakka miidhaa sinirraan gaan haala mijeeffatu jechuudha. Waan siniif yaadan fakkaatanii kanaaf gola kan jirtan gola ormaa keessa akka ta'e beekaa. Isaan isin mana tokko keessa jiraattan obboleewwan keessan isinitti fakkaatin jaalattanii jibbitanii hanga feetanis isaanii walii galtee qabaadha. Isaan akka nama ormaa ta'an seerritti beekuu qabdu. Isaan akka alagaa ta'an beekuu qabdu. Nuti jireenya qofaaf akka isaanitti dabalamne jireenya teenya gadadamtuu san ofirraa jijjiirra jennee akka biyyaa baane miskiinummaa keenya baannee biyyaa baane san gaafa asitti maallaqa argannee shi'enni irraa uffata xalabannee akka barbaanne taane isaan afootti taasumallee ta'uu hin qabnu jechuudha. Amma manneen tokko tokkotti uffata barbaadde uffatte kan hin dubbanne ni jiru dhugaa yoo dubbanne. Garuu ati immoo sammuun kee siin loluu qaba. Waan tokkotti yoo deemtu namni siin lolu si cinaa hin jiru.
haadha kee abbaa kee obboleechi kee si bira hin jiru. Namni yoo ati waan badaatti adeemtu wanti kun badaadha jedhee irraa si lolu akka si bira hin jirre beeki. Amma maatii kee biratti waan badaa tokko maatiin kee yoo sirratti arge waan badaa sanirraa si lolu kuni waan badaadha. Boru si miidhamatti si geessa jedhanii irraa si dhoorku jechuudha. Siif galee asitti garuu namoonni akkas jedhee irraa si dhoorku hin jiru. Kophaa kee oolta, kophaa kee bulta. Kanaafuu tasallee taanaan warra dhiiratitti nyaara kee hiittee wajjin kolfuun sirraa hin eegamu jechuudha. Isaan qalbii baa'isu. Qalbiin isaan baa'isan siif yaadanne sun ta'an amala kee madaaluuf, eenyummaa kee si ilaaluuf siif galee ati immoo hayilinyaa ta'uu qabda. Jireenya kee boruuf dukkanatti hin oofu yoo jette har'a gola madaamii kee jette hojii isaanii fixxe taanaan gali gara kutaa keetii yoo si barbaadan isaanu si waamu jechuudha. Gizee waan isaan barbaadan kenniifiti mataa kee gadi qabadhuuti keessa gara kutaa keetii jechuudha. Yeroo hundumaa gola ormaa keessa yoo jiraattan gad of qabummaa jedhan tokko baradhaa ijoollee keenya. Gad of qabummaa waan guddaadhaaf si barbaachisa. Si fayyada. Maaliif jenna miskiina fakkaadhu. Miskiinallee ta'uu baattu. Hojjettee argattu. Miskiina fakkaachuun dirqama si barbaachisa jechuudha gola madaamii keessatti. Har'a hoo rakkoon akkanaa kun irra ga'e maaliif osoo mucaan kun walitti dhufeenya qabaachuu baate osoo amala ishii hin beekne ta'e tasumallee waan akkanaa yaalii kana irraan hin geessisu jechuudha. Yeruma isa mallattoo hin taane mallattoo adda addaa irratti argitu madaamitti himuu. Siniif gale madaamitti himuu yookaan immoo barri toleera bilbila baannee deemna jechuudha. Yeroo mallattoolee hin taane wantoota hin taane irratti argaa deemnu kaameraa baannee waraabuu jechaan nu amananii miti dhossinee waraabuu. Saniin booda isaanii soballee jedhan kaameraa waraabni sun ragaa guutuu akka nuuf ta'uuf jechuudha. Kanaaf qaama keechanitti of hin taphachiisinaa abbuma argitan. Qaamni keechan kabajaa qaba. Qaamni keechan kan abbaa warraa keechan tokko qofa ta'uu qaba malee abbumti argee akka shanti beetitti isinitti taphachuu hin qabu. Dhuguman isiniin jedhaanii jechuudha. Maaliif har'a nuti jireenya keenyaaf maallaqa qofa isaaniif hojjennee mana isaanii qulqulleessinee fi humna keenyan isaan fayyannee nuti immoo isaan irraa maallaqa arganne jiruu keenyatti jijjiiruuf malee qaama keenyatti gurgurree yookaan qaama keenyatti akka taphataniif miti jechuudha kan biyyaa ba'an. Seerrillee jechuudha bakka kanatti siif harada jechuudha. Ilmi isaanii giddiidha waan kana kan sirriitti raawwatu yoo ta'e jalqabuma jechuudha. Amala addaa yoo isinitti agarsiisu isin ragaadha kaameraa isaa waraabbachuu. Saniin booda seerrillee isiniif harada jechuudha. Garuu kan akkanatti dhossaadhaan akkana taatan kan har'a gaafa madaamin teechan beette ilma kiyyaaf akkana taate siniin hin jettu shi siin qalteetis baalaa keecha gadi siin goote jechuudha. Saniin booda baladiyaan immoo maalummaa keechan hin beeku fuudhee dhaqeeti haratee deemee makiinadhaan saniin booda bakka guba sanitti ibiddaas siin gubu jechuudha. Waan kanarraa obbaraara ijoollee keenya dhugaa rabbi isaan akka gubbaa addaatan kanaa miti jechuudha. Keessi isaanii gurraacha jechuudha. Dhugaan sinitti hima siniif galee kanaafuu jechuudha. Har'a akkana taatee dhufte miidiyaa TikTok irratti dubbatte TikTokiin maal godha mana murtiitii miti si jammari jechuudha. Dhugaa tirfiin namni sitti kolfuu akkana taate sin jechuudha. Kanaafuu jalqaba of eegaa siniin jechuu jaaladha obboloota koo. Qaama keechanitti of hin taphachiisinaa qaama keechan eeggadhaa maaragaanis siniin jedhaa. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jechaa mana kana immoo laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa siniin jennaa. Yaada qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa.